Obboleettiin keenya kun immoo akkas jettee irra maaloo na gargaaraa jetti. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa ishii kana mee walumaan teenyee dubbisna. Baay'ee garaa koo na nyaate waan ta'eef akkas jetti. Ani dhaladhee kanan itti guddadhe jiituu lalistuu Oromiyaa keessatti. Lafa dhaloota kootii yeroo dhabsittiin nagaan immoo siifaa ta'u akkam jirta nagaadha ani nagaadha ani dhaladhee kanan guddadhe maatii koo biratti maatiin keenya baay'ee haftaabii yookiin immoo warra qabeenya qabanii fi sodaattaman waan ta'eef ani fi rakkinni siruma wal arginee hin beeknu ani dhaladhee hamma urmiin kiyyaa barumsa ga'utti maatiin koo barumsa nagashanii ergan barumsa galee kutaa tokko hamma 8tti barattuu sadarkaa qabdu yookiin barattuu cimtuu waanan tureefi kutaa tokko hamma 8tti baradheen ture kutaa 8tti bara 2010 ministirii fudhadhee barumsa keenya yookiin immoo qorumsa fatanaa keenya xumurree gara mana keenyaa deebi'aa osoo jirru dargaggeessi naannoo keenyaa fuudhagee yeroo lama maatii kootti waraqata ergatee maatiin koo didan tokko humnaan na fudhate. Erga na fudhateen boodatti maatiin jaarsii udaan nama nyaachisa jedhamtiire Oromoon jaarsii waan hunduma isaa erga fixeen boodatti anii fi inni haadha manaaf abbaa manaa taanee walitti hafne. Bara 2011 gara dhuma isaatti mucaa bareedaa tokko maqaan isaa Milkii kan jedhamu tokko wal wajjiniin godhanne. Ergan mucaa sana guradhiin booda bara 2013 gara biyya Joordaaniin deeme. Ergan biyyicha sana deemeen boodatti gara biyyan Suudiitiin deeme dhiifama gara biyya Suudiitiin deeme ergan biyya sana deemee booda waggoota hedduu ergan hojjadhee bara 2014 gara dhuma isaatti waan tokko dhaga'uu isaan jalqabe bara 2015 keessa osoo hin seeniin akka abbaan manaa koo inni guyyaa kaleessaa humnaan na fudhate suni daa'ima koo gara maatii isa kiyyaatti naaf deebisee dubartii anaaf minzee taate yookiin immoo addooyyee anaaf taate sana wajjiniin akka inni walitti dhufeenya addaa jammaree nan dhagee osumaan kana dhagee taawuyyuu yoon isa gaafadhe baay'ee sana doorsisa daa'ima keessis maatii keessa ajjeesen deemeetinan harka koo mangistiitti kennadha waan naan jedhuu fi sababa koo maatiin koos daa'imni koos akka hin miidhamne oduma sodaadhu osumaan naga'uun cam jedhe arra garuuyyuu mucaan isaan godhata sun guddateera inni garuu mucaa kan koo miti jedha ishiifin immoo ishiidha fi ani immoo akka mucaasaa ta'e wajjiniin haasofna nan beekas ture micayyoon garuu ija ishii soo guddaan niqattee ana wajjiniin haasofti amma kontiraata koo yookiin immoo ga'ee biyya ormaa hojjedhu ammaan biyya ormaa hojjechuu qabu hojjedhee gara biyya abbaa kootti deebi'uufanidha birrii koos muraasa malee isarratti hin ergine birrii danuusaa uffaa koo yookiin ofii harkaa kootiin qaba galee hojii wayii banachuun yaada biyya ormaa na dadhabsiiseera dadhabbii baay'ee natti ta'eera Waggoota kana hunduma isaa ani mana kontiraataan hojjedhe baay'ees immoo dadhabeera gara biyya abbaa kootiin hangala gaafan jedhe anatti hin deebitu yoo ta'e anis atis lafa kanarra hin jiraan mucaan keenya immoo kophaa yaa guddatu yookiin mucaa keenya of si dorsiisen siittaansee ofittaan sanaan jedha baay'uma sana dorsisa ani immoo maatiin koos isa kana beeku maatiin koo immoo kottu gali homaa sin godhu naan jedhu inni immoo akkas naan jedha ani baay'ee isaa rakkadheera akkasuma immoo erga inni na dhiisee jedhee nama biraa naannoo sanii kanan jaaladhee jira achuma biyyuma keessa akkuma inni hiriyaa koo baay'ee jaaladhu ana biratti jaalate anis hiriyaa isaa inni baay'ee jaalatu isa bukkeetti jaaladheen jira inni suni kottu gali mee waa akkan isi godhu hin ilaalla si dursa osoo hin jedhuun isa dursiisanaan jedha jari lachuu dhaadannaa hamaa keessa jiru ani garuu gara biyya abbaa kootii galuu baay'ee sodaadheera mee isin hoo maallaan jettu isa lammataa kana dhiisii isuma duraa sanitti deebi'i wajjiniin isa kana makaraa kana hunduma isaa yookiin immoo rakkina kana hunduma usuma dhageejjuu isa wajjin jiraadhu naan jettu immoo lakkii isa dhiisii isa lammataa wajjiniin jiraadhu waan fidu hin qabu jettanii abdii natti hortu maallaan jettu laata isin odoo ta'e hoo maal gootu mee bakka koo bu'aatii yaadaa isin odoo ta'e hoo maal gootu mee natti himaa ani garuu waanan godhu wallaaleera abbaan koo kootu gali naan jedha obboleechi koo tokkichi nani qabu tokkos immoo kootu gali maal isaa fida maal si godha ofii isaa sirratti jaalate malee ati sirratti hin jaalanne naan jedha inni garuu yoo gaafa ati galte wallaalla hunduma isaa dhiisi naan jedha karaa hundumaa silkii isaa yoon biloo godhe karaa garagaraa miseejinaa barreessa karaa garagaraas immoo namaan na dubbisa ani baay'ee sodaadheera ofii koo fi miti kana sodaadhe duuni galuudha mitire odoon du'ee anumtu natti nagaama garuuyyuu dhalli koo waggaa baay'ee bara 2014 irraa jammaree hamma har'aatti odoon isa yaaduu kobaasa ija haadha ormaa laalaa dadhabbii baay'ee dabarsaa guddate suni itti fufee haadha malee akka guddatu waan hin barbaanneef mee obboloota koo isin maallaan jettura
yaada keessan koomentii jedhanaaf ka'a. Anis immoo galee koomentii kana nan dubbisa. Waan isin haa eebbisu yaada keessan ni eeggadha. Turtii gaarii isiniin jettu obboleettiin keenya kuni akka ishiin jettee abbaan manaa ishii hiriyaa ishii dhammiinjee ta'e irratti jaalatee duwwaa doon ta'an immoo daa'ima irraa godhateera. Daa'imni isaanis immoo jabaateefiira. Inni garuu ishii sana dhiisee ishii lammata miinjee ishii taateefiirraa dhalchi sana dhiiseera. Ishiinis heerumteerti. Garuu inni immoo ishii tanatti deebuu barbaada. Ishii Suudi Arabiyaa amma jirtu gara biyyaatti galuu barbaadu tanatti deebuu barbaada. Ishiin immoo yaada kana keessa teechee baay'ee rakkachaa jirti. Maal naan jettu yaadni keessan maalidha siniin jetti. Koomentii kennaa fi yaada keessan qooda fi ani immoo asirra dhaabbadhee kana nan jedhuuni biyya ormaatti hafin jennuuni gara biyya abbaa keetii galii humtuun nufu waan ta'eef insa dhufe immoo isa waaqayyoon jedhetu sirratti ta'a malee isa namni jedhee miti waan ta'eef isa jabaadhu gara biyya abbaa keetti galii akka isa hin jaalanne immoo jala murutiitti argisiisidhaan jedhaani. Kanarra immoo yaada koo keessan qooduu fi nan danda'a. Gooftaan isin eebbisu. Isin immoo yaada keessan koomentii jala kaafi. Kotu seenaa ishii nuuf qoode yookiin immoo yaada ishii nuuf hirtee seenaa ishii kanarraa baay'ee isaa barumsa addaa qaba waan ta'eef anan isiniif dubbisuu jaaladhe. Obboleettiin kun akkas jette nagaan siif haa ta'u akkam dibooraa nagaadha ani nagaadha galata waaqayyoo erga jetteen boodatti diboo koo isa kan koo kana yoo dubbatame dubbiitti hin tolu yoo haasa'ame haasaattis hin bareedu garuu inni ana irra ga'e kun namarraa akka hin geenye fi yeroo hundumaa kadhata koodha. Diboo koo ani wantan ani hin taa'e jedhee hin yaannetu jireenya koo keessatti ta'e. Egaa kun ta'e amma gara waggaa lamaati. Anaaf garuu ganama yeroo hundumaa seenaan ani ittiin ba'u galgala immoo yeroo hundumaa seenaan ani ittiin of dadhabsiisu ta'ee jireenya koo keessatti hafe. Mudannoo akkanaa rabbi sinaa oolchu. Obboloonni yookiin immoo obboleettiin isa kana dhaggeeffachaa jirtu inni narra ga'e kun akka sirra hin geenye fi uumaan kee si haa gargaaru. Akkastu ta'eanii fi haati koo mana tokko keessa waggaa dheeraa jiraanne. Ani obboleettis obboleessas hin qabu ture. Harmeen koo ana takkittii qabdi. Abbaan koos akkasumaadha. Ergaa kana ta'een boodatti harmee fi abbeen koo akkanan biyya ormaa deemuuf naaf hin eeyyamne ture. Ani garuu biyya ormaa deemuun barbaada. Abbeen koo garuu akkanan heerumu waan barbaadu fi harmeen koos isa sana barbaaddi. Ani garuu isa sana keessa hin jiru. Biyya ormaa deemuun barbaada. Kanarraa kanan ka'ee abbaan koo suuqii qaba waan ta'eef qabeenya abbaan koo suuqii keessaa qabu muraasa isaa fudhachuudhaan kan ka'ee baasboordii koo ergaan baafadhee dhokadhee gaafan baasboordii koo baafadhu hiriyaan koo tokko baay'ee dhukkubsatti ishii bira buluun qaba jedhee deemee baasboordii koo ergaan baafadheen boodatti ani imala gara biyya ormaa karaa ta'eenis ta'u deemuu nan jalqabe. Gaafan nan deema jedhee ani boruun deema jedhu galgala isaa taa'ee haadhaa fi abbaa kootti hime. Gaafan ani itti himu harmeen koo qoy hin deemin naan waaltee deemtaa yoo ishiin naan jettu lakki hin duutu ati. Ani garuu immoo deemuun qaba gaafan jedhuun haati koo baay'ee natti boo'u jalqabde. Anis garaa jabaadhee biyya ormaa yoo deeman akka waan gaarii arganii natti fakkaatee kaayyoo koo irraa duubatti nan deebisu eenyumtu akka hin dandeenye jala sarareen itti hime. San booda ani ka'een gara booleetti deeme. Erga achi ga'een boodatti ani gara biyya ormaatti nan dhufe. Ani biyya ormaa dhufee gaafa guyyaa sadaffaatti harmeen koo ishiin boo'aa gaddaa na geggeessite suni duutee yookiin boqattee jedhanii natti himani. Garaan ittiin ba'uu fi yookiin immoo imimmaan ija koo keessaa buusu suni akka ibiddaatti na gubaa wawwaachaa nan boo'e. Reefa gan mana haadha ormaa galee guyyaa lammaffaa isaadha waan ta'eef eenyumtuu iyya manaaf kennuu hin dandeenye. Wawwaatee boo'ee iyyee ofii kootti iyyee haati ormaa gad akka namanniisne waan naa galee fi obsee waan hunduma isaa nanniise. Ani garuu harmee koo du'uu ishii miti. Du'uun karaa ittiin mootummaa waaqayyootti deemanidha. Yookiin immoo qabeenya nuti qabnu keessaa inni tokko du'aadha. Garuu biyya lafaa kanarratti akka nuti nafne anis isinis hundumti keenya yoo ni beena. Nuti keessummaadha waan taaneef keessummaan mana namaa yoo dhufte hamma waan ishiidhaa kennamu nyaattuu fi hamma waan ishiidhaa kennamu dhuddubichaatti mana namicha dhaxxee sana yookiin haadha dhaxxee sana keessa teechi. Nyaattee erga dhuddeen boodatti kaatee deemti.
gara mana ishiis immoo galti. Nus akkasiidha. Biyya lafaa tanaaf keessummaadha. Har'aaf nyaannee dhunna malee gaaf tokko keessaa galuun keenya hin oolu. Garuu ani kanananii itti gaabbee garaan koo nama daa'ee baay'ees gaddee jilbi koos akka hin jilbiiffanneef mudhuqee fi isa tokkodha. Armeen koo odoo ishiin natti warwaattu odoon dhiifama ishii hin gaafatin naaf dhiisi bakka osoo hin jedhee laphee dhiifamaatiin ishiin argatin ishiinis osoo dhiifama naan godhin anis odoo ishii dhiifama hin godhini ishiin biyya lafaa kanarraa deemudha. Maal jechuun barbaade seetan obboleettiin yookiin obboleessi dubbii kana dhagaa jirtu sa'aatiin ati harka keetirratti hidhattee jirtu yookiin immoo gaargiddaa mana keerraa qabdu yookiin sii lakkoofti yookiin immoo sitti lakkaa'aa jirti. Namatti qeemiin qabatina biyyi lafaatuun ergisaadha. Galgala dhiqannee uffannee nyaannee dhunnee rafna. Ka'uu keenya kan beeku garuu Waaqayyoodha. Ganama kaanee hojii eegalla. Nagaatti ooluu keenya kan beeku garuu Waaqayyoodha. Baay'een keenya mana baanee karaa imalla. Deebinee galuu keenya kan beeku garuu Waaqayyoodha. Kanaaf nama yeroo kamiyyuu yoo gaddisiiste dafii dhiifama gaafadhu. Karaa ittiin dhiifama gaafattu yoo dhabde immoo ofii keetiif sii dhiiseera jechaa sagalee kee ol kaasitti kadhadhu dhiifama godhiif dhiifama isaas irraa fudhadhu. Sababni isaa namni bircuqqoodha yookiin immoo hinqulaalidha. Hinqulaaliin harka kee irratti baattee osoo deemtu lafa yoo dhoofte gad jedhee fudhadha jechuu hin dandeessu. Sababbiin isaa osoo lafan kee qilleensa irratti cabdi waan ta'eef namni illee akkasumadha. Namni hanqulaalidha kanan jedhee fi sa'aatiin nu du'u hin beektu. Akkuma sitti hime sa'aatiin harka kee irratti hidhamee jiru yookiin siif lakkaa'aa yookiin sitti lakkaa'aa jira. Sa'aatiin sun akka inni sitti lakkoofnee fi namaaf qalbii dhiifamaa qabaadhu. Nama itti gadditee jirtu kamiifuyyuu warwaati dhiifama gaafadhu. Dhiifama namaa gochuun xiqqummaa osoo hin taane guddummaadha waan ta'eef dhiifama yoo namaaf goote dhiifama argatta. Karaa ati ittiin jeennata galuu dandeessus karaa dhiifamaa duwwaadha. Obboleessa yookiin obboleettii keetti qabamaa jeennata galuun hin danda'amu. Hammuma feeteyyuu qulqulluu yoo taate qalaphee dhiifamaan qabdu yoo ta'e mootummaa Waaqayyoon galtu. Ilaa du'a haadha kootii kanarraa isa kanan baradhe. Guyyaa sanirraa jammaree nama kamiyyuu gaddisiisuu hin jaaladhu. Nama kamittis bu'uu hin jaaladhu. Nama wajjin haasa'uu hin jaaladhu. Walitti dhufeenya namaas godhachuu hin jaaladhu. Sababbiin isaa nama kamiyyuu yeroon argadhetti kolfee taphadhee biraa deema. Yeroon argadhetti wajjin haasa'ee dhiisa. San booda garuu nama sana deebi'ee ilaaluun barbaadu. Yookiin immoo michuu koo yookiin hiriyaa koo godhachuu hin barbaadu. Sababni isaa nama ta'ee namni nama hin gaddisiisne hin jiru. Ani immoo gaafa nama gaddisiisee cubbuu irratti cubbuu dabalachuu waan hin barbaanneefi jette. Gooftaan si haa eebbisu. Haadhoo koo eebbifamisiin jedha. Egaa ani waan guddaa isaan irraa baradhe keessattuu sa'aatiin harka kee irratti hidhattee jirtu yookiin sii lakkoofti yookiin sitti lakkoofti kan ishiin jettee baay'uma isaa seenaa addaawwan irraa baradhe ani micoomtuun waggaa dheeraadha kan nuti wal beennu. Egaa walitti dhufeenyi keenya lagas cimaa yoo ta'u baate garuu madaashii kana qabdi natti fakkaan waan ani irraa bare tokkoon qaba. Mana nama kamiyyuu odoo balbala banatanii ol seenan ta'e garaan namaa kun osoo balbala qabaatee banatanii tokko namaa keessa seenanii ilaalan ta'e namni kamiyyuu namni madaa dhabee hin jiru. Garaan nama kamiyyuu madaadha. Lapheen nama kamiyyuu madaadha. Garuu seenaa obboleettii kanarraa waan an baradhe tokko yoon qabaadhe sa'aatiin harka keerra jiru yookiin si lakkaa yookiin sitti lakkaa. Namaaf dhiifama gochuun immoo guddummaadha malee xiqqummaa akka hin taanedha. Nama har'a argitu boru deebitee akka arguu hin dandeenye irraa baradhe. Guddaa Waaqayyoon isin haa eebbisu. Namoonni immoo yaada akkanaa yookiin barumsa akkanaa qaba yaadni koo jettanii yaaddanii karaa wasaabbiin argachuu hin dandeessu. Lakkoofsi kophaa koo jala jira waan ta'eef achiin karaa wasaabbiitiin argachuu hin dandeessu. Gooftaan isin eebbisu ayyaana isiniif haa baay'isu. Baay'ee isin jaalladha isin kabaja. Eebbifamaa guyyaa gaarii.